السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya qilleensarraan isin haa gayu. Akkam jirtan, fayyaa keessanii nagayaa miti? Alaamandi sa'aa namni maatiin waatiin isin nagaya. Ka biyya alaa jirtan, ka biyya keessa jirtanis marti keessanuu akkam nagaanaaf jirtanii? Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka onna irraa madda isin haadha qabu isiniin jedha. Qabsootonni sabboontonni Oromoo warri quuqama sabaa qabdan, warri dhugaan Oromummaa qabaatan marti keessanuyyuu akkam naaf jirtan nagaa keessanii? Barri bara gammachuu, bara milkii, bara bilisummaa ittiin argannu nu maraafuyyuu haa ta'u jechaa. Yeroo mara gadda wal dhageessanii wal hiraarsuu yookiin wal aarsuun gaarii miti. Kanaafuyyuu ka waliif dabarsuu qabnu gammachuudha malee ammaan achi gadda waliif dabarsuu hin qabnu. Inshaallah gadda waliif dabarsuu hin qabnu. Gammachuu waliif dabarsuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo gammachuu caalutti siquu qaba malee gadda yeroo mara gaddaa fi gadadoo callaa waliif dabarsuu gadduu qofa hin qabu jechuuf jedha jechuudha. Kanaafi gammachuun ummata Oromoo maali yoo ka jennu taate, uummanni Oromoo ka gammadu yookiin immoo tuyyuu ka argitee injifannoo ofii itti guyyaa injifannoo ofii goonfatee qabsoon ummata Oromoo bakka geettee bakka godhattee biyya san dhuunfatanii yookaan immoo tuyyuu biyya san irraa kutamanii biyya ofii ijaarachuun danda'amee Oromiyaan mataa ofii dandeettee ofiif bulchuu dandeettee addatti yoo ijaaramte qofa jechuudha gammachuun ummata Oromoo. Kanaafi qabsootonni Oromoo hedduu wanni isaan itti wareegamaniif qabsoo saba Oromoo kanarratti wanni isaan itti wareegamaniif maaliifi ofii mohatanii jiraachuuf osoo hin taane sabni kun generationiin haaressi dhufu bilisummaan akka jiraatuuf jechuudha. Saba ufiitiif, lammiilee ufiitiif, sabaaf sablammii biyya saniitiif qabsaayan malee lubbuu ufiitiin ufiif uf bilisoomsanii jiraachuuf miti jechuudha. Uf bilisoomsanii jiraachuuf miti jechuudha. Fakkeenya yoo ka fudhannu taate warra dabran dhiifnee warra yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti dararamaa jiran yoo ka fudhannu taate, fakkeenyaaf qabsaa mirga namummaa obbo Jawaar Muhammad fakkeenyaaf wanni inni qabsaa'eef, wanni inni biyya galee biyya guddatte keessaa jechuudha akka fedhetti bashannanee maatii isaa wajjin ijoollee isaa wajjin jiraachuu osoo danda'uu sababaan inni biyya sanitti galeetiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiruuf ufii isaatiif jireenya ufii jijjiiruuf osoo hin taane saba isaatiif, lammiilee ufiitiif biyya san jijjiiruuf, biyya diinagdeen ijaaramte, biyya diinagdeen guddattee saba barate uumuuf ufii isaatiif biyya san biyya guddatte tana keessa taa'ee qabsaa'urra biyya tiyya tahiyyummaa keessa jirtu tana saba kolonii biltsiginnaa ammaa tanaan yookaan immoo tuyyuu argitanii wayyaanen durirraa ummata Amaaratiin durirraa cunqurfamaa ture, ummata Tigraayitti taree ummanni Tigraayillee cunqursaa ture. Ummanni Oromoo kuniin mataa gadi qabatee jiraataa ture. Gaallaa jedhanii akkuma durirraa ummata keenya maqaa balleessaa turan, akkuma itti arrabsaa turan, akkuma jibbisiisaa jibbaa turanitti jechuudha. Kanarraa jijjiiramni akka dhufuuf, ummanni kun akka jijjiiramuuf, barumsaanis diinagdeenis baadiyyaa irraa gara magaalattis akka godaanu ummanni kun jechuudha. Kanatti qabsaayuuf saba kana fuula duratti siisuuf jechuudha.
qabsoo duubatti siixee qeerroon kuma hedduu itti wareegameetiniin wayyaanee barcumarraa dhagaan kaasee biltsiginnaa ammaa tana aangoo gubbaa kaa'e kana aangoo irraa ari'uuf osoo hin taane saba kana jechuudha, saba Oromoo gara dinagdee fi argitee gara dinagdeetii fi argitee jireenya gaariin akka jiraatanii fi qeerroo fi qarreen qabsoo isaanii haala madaalawaa yeroo wajjin deemetti akka jijjiiramuuf anis wajjin dhaqee achitti qabsaahuu naaf wayyaa ka jedhu achitti galee mana hidhaa keessatti dararamaa jira jechuudha. Maaliifi ala ta'anii yeroo baay'ee qabsaahuu caalaa saba ofii waliin qabsaayuun barbaachisaadha ka jedhu irraa jechuudha. Garuu waan tokko jira, uummanni Oromoo laafina qabsoo agarsiisuu osoo hin taane qabsoo jijjiirateeti qabsoo itti jira. Ammallee qabsoon hin dhaabbanne injifannoo gurguddatu jira jechuudha. Qabsaayaan hidhamus isaan qabsaayota hidhanis jechuudha. Qabsoon hin hidhamne qabsooytonnis hin hidhamne jechuudha. Qabsoon bifa jijjiirateeti haala ammayyaawaadhaan itti fufaa jirti jechuudha. Kanumarraa akka ka'e injifannoo gurguddoon goonfachaa jiraachuun WBO godina Gujii fi akkasumas immoo tuyyuu qabsoon haaraatti dhoohuun naannoo godina Harargee keessatti jechuudha, aanaalee garaagaraa keessatti qabsoon haala ajaa'ibaatiin qeerroo fi qarree Oromootiin dhoohee jira jechuudha. Baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Waan ammallee mootiyyuu abdii WBOttillee horu, waan ammallee mootiyyuu uummata Oromootittis abdii horuudha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun WBOn godina Arsii keessas aanaalee hedduu keessatti argamuun saba waliin akka qabsoo gaggeessu baay'ee tokko wanta nama gammachiisudha. Uummanni Arsii imootiyyuu wanni dhaamsa guddaa isaaniif qabnu maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBOn wanni inni qabsaaheef saba Oromoo maraaf jechuudha. Kutaalee Oromiyaa addaan qooduuf odoo hin taane akka biltsiginnaan jettu san kun Wallagga, kun immoo tuyyuu Arsii, kun immoo tuyyuu Baalee, kun immoo tuyyuu Shawaa, kun immoo tuyyuu Harargee, kun Jimmaa osoo hin jenne uummata Oromoo guutuun guututti ka Islaamaa, ka Kiristaanaa, ka Waaqeffannaa, ka martuyyuu jechuudha. Maraaf qabsaahee jechuudha WBOn jechuudha. WBOn amma akka WBO duraanii san ka amantiin adda qoodu, ka gandaan adda qoodu odoo hin taane ka saba Oromoo maraayyuu bifa hammayyaawaa taheen maraayyuu hammateetiniin fuula duratti deemudha jechuudha. WBO baay'ee tokko nama gammachiisuu fi baay'ee tokko abdii uummata Oromootitti akkasuma gaanfa Afrikaatitti abdii horu tayaa jira jechuudha. Gama biraatiin immoo tuyyuu naannoon Amaaraa jechuudha kallattiilee maraan marfamee jira waraanan. Akkuma naannoon Tigraay waraanni naannoo Tigraay yookiin TPLF jechuudha kallattiilee hedduun waraana itti banteen kallattii kaaniinis Suudaanilleen waraana isa irratti bantee jirti jechuudha. Gama kaanis Beenishaangul Gumuuzis akkasuma ofirraa qolachaatii jira jechuudha waraana naannoo Amaaraa kana jechuudha. Naannoon Beenishaangul Gumuuzillee ka'ee ofirraa qolachaatii jira. WBOnis karaa Wallaggaatiin baay'ee tokko haala nama gammachiisuun diina isaa ofirraa qolachaatii jira jechuudha. Haala kanaan waraanni biltsiginnaa fi uummanni Amaaraa warri duraan Oromiyaa keessa fiigee zarraaf hayzoo jedhee uummata Oromoo cinqaa ture, dararaa ture. Ammaan tana haala yaaddessaa keessa jiraachuun dhagayamaatii jira.
waraanni mootummaa yookiin immoo tuyyuu waraanni bilisiginnaa ammaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti yeroo itti taankii fi meeshaalee gugurdaa darbatee dhokateetiin dhiyeessaa jirutu mul'ataa jira jechuudha naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Maalii fi naannoon Amaaraa ammaan tana persentiin 75 waraana TPLF yookiin Tigraayin marfamtee argamutu mul'ata. Kana immoo tuyyuu rakkoo kana guddaa ka irraan gahe soddaa isaanii yookiin Dr. Abiyoot Kaasayeeti. Dr. Abiyoot Kaasahee miidhaa guddaan inni naannoo Amaaraa irraan gahe hisaabanii fixuu hin dandayan jechuun ammaan tana komii gugurdaa aktivistoonni naannoo Amaaraa dhiyeessaa jiru. Komiilee isaanii gugurdaa kana keessa fakkeenyaaf yeroo naannoo Tigraay koloneeffachuu fi milishaan Amaaratii fi Liyyuu Hayiliin waraana Eertiraatiin gargaaramuun fi akkasumas waraana makalaakaayaa biyya Itiyoophiyaatiin gargaaramuun naannoo Tigraay yeroo dhaqanitti saamicha guddaa naannoo Tigraay irraan gahaa turan akkasumas reebicha guddaa maanguddoota naannoo Tigraay irraan gahaa turani. Akkasuma amma mootiyyuu deebi'ee saamichi isaan naannoo Tigraay irratti geggeessaa turan sun amma immoo deebi'aniiti ufumaa isaaniitii walirratti geggeessaa jiran jechuudha. Maaliif already naannoon Tigraay dargaggeessi maanguddoon ijoolleen marti isaatuyyuu yeroo ammaa kana meeshaan waraanaa itti qoodamee jira jechuudha. Meeshaan waraanaa itti qoodamee jira. Maaliif ofirraa ittisaa ka jedhu ijibbaata jechuudha. Ijibbaata waraanni harkaa dhumee jira waan ta'eef waraanni Liyyuu Hayilii isaanillee waraanni makalaakaayaallee hedduminaan dhumee jira. Kun immoo tuyyuu injari yookaan immoo tuyyuu miidhamaa qaama miidhamaa taheetiniin hospitaala keessatti argamee jira waan ta'eef kana hir'isuuf jechuudha. Dargaggoolee biyya Amaaraa barattoota yuunivarsiitii barattoota haga elementarii fi sekondarii yookaan immoo tuyyuu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa haga sadarkaa lammaffaatti jiran maraayyuu meeshaa lolaa itti qoodanii akka isaan ittiin waraana TPLF ofirraa ittisan yaalii godhanii waan dadhabaniif amma immoo tuyyuu ufumaa isaaniiti warri meeshaa harkaa qabu jechuudha. Warra qaama miidhamtoota naannoo isaanii warra humna hin qabne irratti jechuudha saamicha geggeessanii qabeenya irraa saamuun naannoo san irraa gara naannoo biraatitti godaanaa jiraachuutu himamaa jira jechuudha. Kunis komii aktivistoonni naannoo Amaaraa Dr. Abiyoot Kaasahee irratti dhiyeessaa jiranidha jechuudha karaa keessatiin. Gama biraatiin immoo tuyyuu injifannoon haga ammaatti jiran marti isaanii karaa injifannoon haga ammaatti jiran marti kan baay'ee nama boonsu yoo ta'u gara fuulduraatti cimee itti fufuu akka qabu dhaamsa qeerroo fi qarree Oromoo godina Arsii Diida'aati jechuudha. Qeerroo fi qarreen Arsii Diida'aa dhaamsi isaan waboof qaban injifannoo boonsaa hojjechaa jirtanii hojii keessan akka ajaa'ibaatitti dinqisiifannee jirra isin faana jirra. Kanaafuyyuu injifannoon ka ummata Oromooti nullee isin faana jirra naannoo biraa irraa adda hin jirru. Kanaafuyyuu ummanni Oromoo tokko isin waliin jirra injifannoon ka ummata Oromooti. Haala boonsaadhaan fuulduratti deemaa jirtanii ammallee mootiyyuu tarkaanfii fudhachuun keessan cimee itti haa fufu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiran jechuudha. Biltsiginnaan rakkoo biraa itti dhufee baay'ee tokko kallattii maraanuyyuu sodaa guddaa keessa waan jiraniif karaa ittiin ummanni naannoo san keessaa dheesseetiin ittiin bayu barbaadataa jiran jechuudha. Kanumaan ummanni OPDOnis ufii walitti garagalaniitiin
ammaan tana ija badaadhaan wallaalaa jiran jechuudha. Warri yeroo ammaa kana obbo Jawaar Muhammad yoo bahee mana hidhaa keessaa yoo bahee hagam takka nu gargaara. Ammas immootiyyuu waraanni Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo yoon Jawaarii fi sabboontota hiine kana gadi dhiifne walitti garagalaniiti ufii isaaniitiif iyyuu wal dhabbiin hedduu isaaniitti argamuu mala yoo san immootiyyuu nuti ABO fi TDF yookaan immootiyyuu Tigraay Defense Force kana adda baafneetiniin yoo isaan wal dhaba qabaatan akka isaan wal hin deeggarretti jechuudha. Tokkocha mo'annee tokkocha mootiyyuu akka nama deeggaruutitti gargar baafna jettee yaaddee turte sunis yaada isaaniif milkaa'uu hin dandeenye fakkaatee itti mul'atee jira. Kanatti aansuun immootiyyuu aktivistoonni naannoo Sumaaleetis komii guddaa mootummaa bilchiginnaa kana irraa akka qaban mul'isaniitii jiru. Komii kana ibsachuudhaanis mormiif qophii irra akka jirantu mul'ataa jira jechuudha. Mootummaa bilchiginnaa naannoo Sumaaleetii fi uummata jidduuttis wal dhabdee guddatu deemaa jira. Kanaafi naannoon Sumaaleetis gara fincilaatti garagaluuf deema jechuudha. Okay, hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota peejii kiyyaatiif akkasumas YouTube kiyyaa jechuudha. Injifannooleen baay'een kan uummata Oromoo akkasumas waboon gonfate baay'ee tokko waan nama gammachiisuu fi waan abdii saba Oromoo bahaa dhihaa kaabaa fi kibbaa maratti abdii horatuudha. Wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Kanaaf hirmaannaan keessan akka adda hin cinne isiniin jedha. Anis gamanumaan YouTube kiyya subscribe like gochuun na bira dhaabadhaan abdii kiyya. Achumaan immootiyyuu gama tokkoon komii uummanni Sumaalee dhageessise tokkotu jira. Maal jedhan isinitti fakkaata? Erga guyyaa Jawaar Muhammad hidhamee yookaan immootiyyuu biyya Ameerikaa irraa gara biyya tanaatitti deebi'eerraa walitti dhufeenya uummata Oromootii fi uummata Sumaalee namni haasahu karaa uummata Oromootiinis tahee karaa uummata Sumaaleetiinis aktivistiin tokkollee hin jiru jedhan. Dhugaadha sirri. Yeroo maraayyuu aktivistoonni kennallee wanni isaan dubbatan waanuma qabsoo uummata Oromooti. Garuu qabsoon uummata Oromoo bifa jijjiiratee bara baraan haara'umaa akkasitti jijjiiramaatiin dhufe. Immootiyyuu eega obbo Jawaar Muhammad hidhamee dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon baay'ee laaftee sabaaf sablammoonni ummatoonni biyya keessaa fi kan biyya alaatis duraan obbo Jawaar Muhammad hordofaa turan jechuudha. Amma immootiyyuu uummanni Sumaalee warroonni akka uummata Sumaalee akkasumas Sidaamaa warri akka Walaayitaa warroonni uummata Oromoo wajjin dur hirmaataa turan qabsoo irratti finiinsaa turan jechuudha biyya san irratti. Amma namni isaan hordofan waan xiqqoo jala xiqqaate fakkaata. Kanaafuyyuu immootiyyuu uummata Sumaaleetiin nuti obboleeyyummaan kenna waan tokko wanni uummata Oromoo biraa bade hin jiru. Warri obboleeyyummaa uummata Oromootii fi uummata Sumaalee addaansiisuu barbaadan aktivistoota daldaltoota siyaasaa aangoo gubbaa jiran waan taheef obboleeyyummaan kenna akkuma jirutti itti fufa. Kanaafuyyuu immootiyyuu qabsoo keessan tokkummaadhaan isinis uummata Oromootitti dabalamuun hirmaannaa keessan akka adda hin kunne isiniin jedha. Dhaamsa kiyya kanuma jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagaannaaf jiraadha. Qabsoon itti fufaa, qabsaa'anni kufa akkuma jedhame. Bilisummaan ka uummata Oromooti, bilisummaan ka saba tokkoometi, bilisummaan ka uummata waliigaltee qabuuti. Waliigaltee Rabbi nuuf haa kennu, tokkummaan keenya itti haa cimu. Kanaafuyyuu qabsoo caalu ka ammaan tana waboon bosona keessaa itti jiru kana jechuudha. Waboo kenna leenca bosona baay'ee tokkos jaalannaa nuuf jiraadhu.
gara fuulduraatitti rabbi si waliin haa jiraatu siin jedha.